Harka funee daawwattootaaf hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa AGM oduuf odeeffannoo garaagaraa qabatee gama keessan dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa odeeffannoo dabalataa kan nuti qabannee gama AGM dhufne waa'ee du'a obboleettii teenya Hilwa torbaanota dura lubbuun isii haala suukanneessaan abbaa manaa isii artisti Taajuu Shurrubbeen irratti raawwatamee fi yeroo ammaa kana immoo Taajuun hoo murtiin isaa maali irra jirti, akkasumas immoo seerri biyya Jarmanii maal jedha, namoonni Taajuutti dhiyeenyaan hordofaa jiranis waan jedhan qabu. Isinis hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf ergaa isin jechuu barbaanna. Akkasumas kanneen YouTube chaanaalii kanaaf haaroo taatan maatii YouTube chaanaalii AGM ta'uudhaan odeeffannoon keenya guyyaa guyyaa akka isin bira gahuuf subscribe godhaa nu hordofaa isiniin jenna. Kallattumaan odeeffannoo guyyaa har'aa arganne waa'ee oduu dabalataa kanarratti isin biraan geenya. Jalqaba irratti kaka'umsa bu'uuraa yookaan ajjechaa kan waliin ilaalu ta'a. Akka seera biyya Jarmaniitti duuti tokko ka'umsi isii maal akka fakkaatu seerri biyya sanis lafa kaa'eera. Seerri kun fakkeenya sadii ka'umsa bu'uuraa eereera. Kanneen biroo hundi keewwata kaachkool yookaan afaan Jarmaniitiin isa kaachkool jennuun ka'umsa bu'uuraa jalattis ni kaaya. Akeekni ajjechaa kan raawwatamu yeroo kaayyoon yakkichaa ilma namaa biraa du'u arguu qofaadha. Kaka'umsi kun ammoo qabatamaan baay'ee xiqqaadha jedha seerri biyya Jarmanii. Fedhii saalqunnamtii guutuuf ajjechaan yeroo gudeeddii ajjeefamuu yookaan ajjechaa reeffa du'ee gocha saalqunnamtiif itti fayyadamee raawwatamudha. Ajjechaa sana ammoo filmii irratti hojjechuu fi viidiyoo sana saalqunnamtiif kakaasuun fayyadamuunis ulaagaa nama tokko ajjeesuu keessaa isa tokkodha jedha. Inni biraa ammoo araadaa irraa kan ka'e ajjeesuu jechuun namni yakka raawwate qabeenya isaa guddisuuf jecha nama ajjeesaa jedha. Kun kan ta'u ammoo namni yakka raawwate nama miidhame saamuuf jecha yookaan ammoo qabeenya miidhamaa sanii dhaaluuf jecha maallaqa inshuraansii jireenyaa irraa argachuuf jecha nama biraa yeroo ajjeesudha. Akkasumas immoo itti gaafatamummaa hir'isuuf jecha ajjechaa raawwatamu gosa sana keessas ni seenaa jedha. Akka fakkeenyaatti immoo itti gaafatamummaa deeggarsa daa'imaa kaffaluuf qabu jalaa ba'uuf jecha yeroo maatiin ofii daa'ima ofii ajjeesus biyya Jarmaniitti ni mul'ata jedhama. Inni biraa ammoo kaka'umsi bu'uuraa biroo hunda sadarkaa gadi aanaa irra jiran jibbisiisoo fi tuffatamoodha jedhama. Bu'uurri murtii gadi aanaa yaada kana seera biyya keessaatiin kunis tokkoon yakkaa fi dhuunfaa yakkamaa ilaalcha keessa galchuun dhimma tokkoon murtaa'uu qabaa jedhama. Haa ta'u malee ulaagaaleen murtaa'an qophaa'aniiru. Tokkoon sababa yakkichaa fi bu'aa yakkichaa gidduutti wal madaaluudhaan guddaan jiraachuu qabaa jedha yaada yoo kennu seerri biyya Jarmanii. Akkasumas immoo kaka'umsi yookaan ammoo kaayyoowwan bu'uuraa keewwata 210 akka STG yookaan keewwata biyya Jarmanii keessatti caqafaman ka'umsa biraa akka bu'uuraatti ilaalamuu danda'uudha jedhama. Danda'uu fi dhiisuu isaa sakatta'uuf kan itti fayyadamanidha jedhama. Sababa xiqqoo irraa yookaan ammoo sababa hin qabneen ajjeesuun hawwii ajjechaatti dhiyoo ta'ettis ni fudhatama jedha seerri biyya Jarmanii. Fedhii saalqunnamtii kakaasuuf ajjeesuun ajjechaa fedhii saalqunnamtiif guutuuf jedhamee waliin walqixas kan ilaalamudha jedha seerri biyya Jarmanii. Milkaa'ina diinagdee nama fakkeenyaaf amma nama tokko nama biraa fakkeenyaan diinagdee guddaa kan qaban irratti hinaafuudhaan yookaan dubartii sooressa fuudhuu danda'uuf jecha ajjeesuun araadaan walqixa ta'es ni ilaalamaa jedha. Yakka salphaa yookaan ammoo haala nama qaanessuun haguuggachuuf jecha ajjechaa raawwatamu kaka'umsa yakka biraa haguuggachuuf jedhutti akka dhiyaatuttis ilaalama. Akka keewwata biyya Jarmanii STG kanaatti ammoo 210 akka muraasa jalatti yoo ilaalle haadha manaa biraa argachuuf jecha haadha manaa ofii ajjeesuun jibbinsa biyya alaa adabbii maallaqaan akka hin kaffalee hubataa jedha. Akka seera kanaatti yoo ilaallu ammoo maallaqa kaffalanii mana hidhaatti artisti Taajuu Shurrubbee baafnaa jechuun yeroo hedduus dhagahaa jirra. Garuu ammoo ajjechaan isaa haadha manaa isaa haala suukanneessaan waan ajjeeseef maallaqa kaffalanii baasuun yaadni jedhu kun ammoo waan yaadamus hin fakkaatu. Gama biraatiin ammoo akka seerri biyya Jarmanii jedhutti yakkoota bu'aaf jecha lubbuu namaa galaafatus tartiibaan kaa'eera. Namoonni tokko ammoo fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuudhaaf yeroo itti lubbuu nama galaafatan tartiiboota kanaan ilaaluu dandeenya. Keewwatoota kana jalattis ilaaluu dandeenya jedhama.
Seera Jarmanii keessatti adeemsa yakka biraa keessatti ajjechaa yoo raawwatame garuu ajjechaaf yaadni hin turre. Kun akka yakka addaa bu'aa du'aa qabu hedduu keessaa tokkotti ilaalamaa jira. Fakkeenyaaf inni jalqabarraa seera biyya sanii keessatti kaa'ee namni tokko bu'aadhaaf kan nama ajjeesu saamicha bu'aa du'aaf nama saaxiluudha. Kun ammoo keewwata 251 jalatti ilaalamaa jira. Inni lammaffaan ammoo miidhaa saalaa fi gudeeddiif namoonni nama ajjeesanis keewwata 178 jalatti ni ilaalamaa jira. Inni sadaffaan ammoo miidhaa saalaa daa'immaniif jecha ammoo namoonni nama ajjeesan keewwata 176 jalattis ni ilaalama jira. Inni afuraffaan ammoo ibiddatti qabsiisuun du'aa fiduun keewwata 306 jalatti nama adabsiisaa jira. Inni kaan immoo dhohinsa niikularaa bu'aa lubbuu namaa galaafatu fiduuf keewwata 307 jalatti ni ilaalaa jira. Inni biraa immoo raadiyeeshiniin dogoggoraan fayyadamuun yoo lubbuu nama galaafatte keewwata 309 jalattis ni ilaalamaa jira. Inni biraa immoo lola bishaaniin ammoo lubbuu namaa kan galaafatte yoo ta'e keewwata 313 jalattis ni ilaalamaa jira. Inni biraa immoo summiidhaan nama nyaachisanii summiidhaan nama ajjeesuun keewwata 314 jalattis kan ilaalamudha akka seera biyya Jarmaniitti. Inni biraa immoo saamicha bu'aa lubbuu namaa galaafachuu raawwachuuf jecha konkolaachisaa tokko irratti duuluun keewwata 316 jalattis ni ilaalaa jira. Egaa adabbiin yakkoota baay'ee ciccimoo kana adabbii hidhaa waggaa 10 gadi hin taaneen yookaan ammoo hidhaa umrii guutuutiin kan nama adabanidha jedha seerri biyya Jarmanii. Inni biraa kan waliin ilaalu ammoo ajjechaan gosoota garaagaraa biyya Jarmanii keessatti lafa kaa'e keessaa seerrisan ajjechaa gantummaa fi ajjechaa gara jabinaati. Ajjechaan gantummaa qaamni haqa ajjechaa akka guutummaatti yookaan dhoksaan kan ilaalu yoo ta'e ammoo namni yakka raawwate ofumaan shakkii dhabuu fi ofirraa ittisuu dhabuun miidhamaan fayyadamee ilaalcha diinummaatiin nama san ilaaluudha jedha yeroo ajjechaa gantummaa gaggeessu. Namni yakka kana raawwate ammoo miidhaan haleellaa raawwatame akka hin beeknee fi ittisa kan hin qabne ta'uu isaa beekuu qaba. Ilaalcha diinummaatiin socho'uu qabaa jedha. Hiikaa kanaan ammoo araara ajjechaa akkasumas dhimmoota of ajjeesuu kan yakkamaan nama dhiyoo of biraa fudhachuu barbaadudha jedha. Haala abdii kutannaa keessatti ni hambifama. Ulaagaa dammaqaa dhimmoota yakkamaan ho'aa quuqamaa yookaan dhiibbaa keessatti socho'u waan ta'eef nama haleellaa sana hin beekne ajjeesuu isaa hubachaa hin jirre kana hambisuudha jedha. Haa ta'u malee jedha affeektii tokko ajjechaan sana akka gantummaatti ilaaluun hin barbaachisu jedha. Yakkamaan ittisa dhabuu fi shakkii dhabuutti fayyadamuu qaba. Ittisa dhabuu qofaa fayyadamuun gahaa mitis jedha. Manneen murtii miidhamaan dandeettii shakkii qabaachuu akka qabu gaafatu. Akkasumatti yeroo namni miidhame of wallaale yookaan ammoo daa'ima waggaa 3 gadiillee haa ta'u malee haalawwan sana keessatti ajjechaan sun gantummaa jedhamee ilaalama. Yeroo namni yakka raawwate shakkii dhabu yookaan ammoo warra yookaan nama biroo nama san kunuunsan fayyadamuun yakka sana raawwatu. Haalli ajjechaa gantummaadhaan raawwatamu tokko dugda irra haleellaa dhokatanii ba'anii yookaan ammoo nama rafaa jiru ajjeesuudha jedhama. Kuni ammoo ajjechaa isa gantummaadha. Inni biraa ammoo ajjechaan gara jabinaa biyya Jarmaniitti jedhamuun beekamu. Ajjechaan gara jabeessa kan ta'u namni yakka kana raawwate keessumaa ilaalcha gara laafinaa hin qabneen yookaan ammoo dhiiga qabbanaa'aan miidhama irratti dhukkubbii qaamaa yookaan ammoo sammuu cimaa irra geessisuudha jedhama. Yeroo ajjechaa barame caalaa yeroo fiduudha. Fakkeenyaaf amma haadha mucaa ishee beelaa'ee du'a gaggeessite tokko dhiiga qorraadhaan sana karoorfattee dararaa saadistikii hanga du'aattis nama gubuun ajjeesuun kun ajjechaa gara jabinaati jedhama. Dhumarratti ammoo adabbii du'aa yookaan dhimma adabbii du'aas lafa kaa'eera seerri biyya Jarmanii. Bara 1949 dura abbootiin yookaan adabbiin barame mord kan ammoo keewwata 210 akka Jarmanii keessatti adabbii du'aa ture. Dhimmoota ciccimoo hin taane keessatti malee bara 1949tti ammaas irra deebiidhaan adabbiin du'aa garee Grand Guest jedhamu kan Jarmanii dhihaa keessatti argamuun haqame. Baha Jarmanii keessatti ammoo adabbiin du'aa bara 1987tti haqame. Bara 1950 booda ammoo baay'ee yeroo muraasaaf itti fayyadamaa ture. Kanaaf akkuma seera biyya Jarmanii kanaatti yoo ilaallu
ajjechaan Taajuu Shurrubbee haala manaa isaa haala suukanneessaan ta'us adabbii du'aa osoo hin taane hidhaa waggootaa ta'uu mala. Garuu namoonni adabbiin isaa du'a jechaa jiran akka seera biyya kanaatti ammoo ajjechaan nama adabuun fakkeenyaaf akka biyyoota Arabaa san hin jiru. Kanaaf immoo murtiin isaa maal ta'a kan jedhu ammoo akkasumas immoo poolisiin biyya Jarmanii qorannoo isaa xumuraa jiruuf nutis jala buunee poolisii wanta inni xumure kan isin beeksifnu ta'a. Hanga ammaatti ammoo wanti nuti beekuu qabnu artisti Taajuu Shurrubbee murtiin itti kenname tasumayyuu hin jiru. Akka obboleessa isaatu jedhanii gama sooshaal miidiyaatiin sagalee oofaa jiranitti ammoo ajjechaan inni raawwate suukanneessaa yoo ta'es waggoota 5 hanga 11tti ni hidhamaa jedha obboleessi isaa yeroo sagalee dhageessisu. Ta'us garuu obboleessa isaa ta'uu AGM wanti mirkaneeffate jiraachuu baatus sooshaal miidiyaan gama TikTokis dabalatee Facebook irrattis sagaleen isaas dhagahamaa ture. Kanaaf nutis murtiin artisti Taajuu Shurrubbee maal ta'uu qabaa fi akkasumas immoo maal ture kan jedhu qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa. Yeroo gaarii isiniif hawwina. Nama jeesoo ta'uu qabaanne tokko yakka jecha kan raawwatu yoo ta'e hanga hidhaa waggaa 5tiin adabamuu danda'a jira. Yoo maal ta'e haala amma ibsine kana alatti nama jechuudha kan yaanne eeyyene innis wali intentionii qaba of keessaa beektaa itti karoorsamee yaadanii qophaa'anii keessa gaarii qabaachuudhaan inni duratti dubbisee keewwata 100 tokko sun taa'ee fedhii nama jeesoo ta'uu qabaanne tokko yakka jecha kan raawwatu yoo ta'e hanga hidhaa waggaa 5tiin adabamuu danda'a jira. Yoo maal ta'e haala amma ibsine kana alatti nama jechuudha kan yaanne eeyyene innis wali intentionii qaba of keessaa beektaa itti karoorsamee yaadanii qophaa'anii keessa gaarii qabaachuudhaan inni duratti dubbisee keewwata 100 tokko sun taa'ee fedhii nama jeesoo